Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch mootummaan Saawudi Arabiyaa godaantota lammiiwwan Itoophiyaa dhibba hedduu biyya isaanii keessa jiraatan kanneen agaadhuma baatii hagayyaatti utuun galmaa'in biyyaa baasuudhaaf karoora baafate sana akka dhaabu gaafatee jira. Human Rights Watch qorataan mirga dhala namaa gameessi ka biyyoota gaanfa Afrikaa Felix Horn godaantonni kun yoo gara biyya irraa baqatanitti deebisamaniif yaaddoon isaan qaban amansiisaa akka ta'e dubbatan. Yoo gara biyya irraa baqatan gara Itoophiyaatti deebisaman ajjeechaan hidhaaf dararaan akka isaan mudatu malu dubbatu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa tajaajila gaanfa Afrikaaf kan ibsa kennan Felix Horn namni mootummaa cunqursaa jalaa baqatee dhufee gara biyya irraa baqateetti deebi'uu sodaate dahannaa yookaan immoo eegumsa sadarkaa addunyaa argachuudhaaf mirga qaba jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana lammiiwwan Itoophiyaa 400,000 aga 500,000 ta'antu Saawudi Arabiyaa keessa jiraata. Kanneen keessaa kan mootummaa biyyattiitiin galmeessamee jiru baay'ee xiqqoodha. Saawudiin yeroo dheeraadhaaf biyya lammiiwwan Itoophiyaa cunqursaa dheessan itti baqataa turan taate ka turte yoo ta'u bara 2015 yeroo mormiin farra mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan geggeessamerraa jalqabee lammiiwwan 10,000 hedduutti lakkaa'amantu gara sanatti dheessee jiraa jedha dhaabbatichi mirga dhala namaa Human Rights Watch. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaata galgala sa'aatii 2 akka